yoo feetan barratti sinii dalagawanii qaaba faana akka ajaja keessanii yoo feetan immoo shaashii qofaan. Kunillee akkuma isaan bifatu gargari. Kuni garuu asisteera kan Sebenarnya itu nih, saya lihat cuci jera. Muslim asal itu sehinte jirtu Muslim. Isi yani kalau itu jera Muslim asal jirtu, ismu tanah follow gura isi jeda rakat ini. Aye warri dammo lakkoofsa gaafattan jechuudha. Qabadda lakkoofsa. Muslim jala seenaa haati ishee follow godha ishee jala seenaa haa lakkoofsi ishee jala jira jechuudha. Ishee follow godha ishee bira jira. Dhaqa isheetiin follow godhaati viidiyoo ishee tura lakkoofsa jira bakka hundattuu isin ergite jechuudha. Kinoo lakkoofsa takka kabarreessite tanaadha. Bakka kamuu isiniif itti qo'aa isiniin gashoo feetanii. Dhalaa bichaan ergadhaa haa dhiirri eenyuudhaaf bittasaa? Khayr inshallah naa bittanii. Isin bakka kamittuu isinii ergiti eessayyuu jiraadha biyyoota Arabaa. Chaarjarii barsantii nama bichaadha bilbilli koo. Karaa malee ittiin ta'u chaarjariin kiisaadha. Koo chaarjariin kaadha. Jaartii binna rakkaabba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argattanii lakkoofsa. Sagaleen qonna dhaamusa. Biyya keessa Itoophiyaa illee isinii dhufaa biyyoota Arabaa bakka feetanii bakka hundattuu ergaatti bana garaachi laan Dubaayoo nan jiru. Viidiyoo ishee jalallee seentanii arguu dandeettan. Isinii galee? Warri monitoraa gashaa bakka ijoollee amma. Ayyaama dubbadhaa ishee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami sumee nagaami. Nagaa alhamdulillah. Ana bakka jiru maal gootaniiti ishee jala seenaa isheen ejjattu isinii argite. Naam Madiina waan feetan ishee gaafadhaa. Muslaamin. Mayya. Wayyee. Walitti arguu ni dandeessi. Ni dandeessi isin walitti baay'eedha dheengaddaa suudii argiteetiin jirti. Warra dheengaddaa keessatti walitti raatte. Walitti baay'eedhaatiin isinii argiti uffata hafeetan filadhaa ishee jala seena ta'u. Akkasi. Kunoo ishee Musliim kan jettu sanaadha ijoollee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hangga haba mega ergu dan desi mas lanam Bahrain jira.
Bahareen ni argite ni hanga abbaa meeqa barbaadan si rakkoon qabu hanga barbaadan si ni argite abbaa shanii ol ijoolleen bahareen garuu hedduu jira. Okay. Rakkoon qabu hayyee kalas. Lakkoofsa profaayila ishee jala seeni fudhadhu ishee viidiyoo ishee irra hin jira. Okay. Hayyee okay. Galatoom. Hayyee galatarraa hunduu ijaabaaf niqaabaadha uffatuma musliimaa qofaadha warri dhiiraa dhiisaa jaartii keessanii yookaan bitaa malee. Gizee takka yookaan bilbila asitti isinii himu qabachuudhaaf qophii taatan isinii hima. Hayyee komantii ala isinii keessi isheenuu lakkoofsa kee kaa'e musliim. Musliim hin jirtu. Maayikii gabaadhu lakkoofsa kee kaa'e yoo hattuuffel. Annaatu isinii hima. Wurst. Manja Susanna? Wurst. Brautwurst. Brautwurst, okay. Nein, Brauch. Sagalee seenteertaa eenyu? Maqaan kennuun laal jilbaaboota isinii agarsiisaa qofa. Kinoo lakkoofsa komantii jala isinii keesseerti. Niqaaballee yoo feetanii jilbaaballee bakka kamiyyuu isinii argiti isheen. Koonnoo uffata gubbaa faana jira. Gurdii fi ka gubbaarraa jilbaabuma jechuudha. Ka jalaa. Lakkoofsa kun komantii ala isinii keessee jirti isheenoo seenaa dubbisa lakkoofsanii. Hikma keessana dubbise ishee jaartiin mubeedha. Itoophiyaallee ni danda'ama. Onnolla. Kan akka isheen ofirraa qabdu kunis bifa bifaan jira. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Minoo kun immoo adii samaayyaawii walirraa. Ni dhaga'ama obsi ijoollee si biraa jeeqaara. Itoophiyaa maalaan nuti ni fan jiramti Dubaay fiduu danda'ame. Ijoollee Dubaay walitti qabaa jirti iyyuu ni danda'a. Baareen dhufuu danda'a. Isinumti seeraatiin dubbisaa ni danda'a biyyoota kamiyyuu. Kan akka Iraaq, kabira biyya kamidha kan atin ergin. Yamanii Iraaq kanneen erguu hin dandeettu malee biyyoota Arabaa hundaa ergaa jirti. Kunuunla. Miftahım oraya aldılar. Gidiyoruz ha? Ishee magaafadha jira ishee dubbisa lakkoofsa isheedha kunno lakkoofsa misiriitti komantii alatti isinii barreessaa jirti jechuudha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Saizii qaba Haala saafirii saayiziidha ijaarni alatti. Firii saiziidhaan.
Ayo. Ya ijoollee ana miti muslaami gurguraa muslam jala seenaa ana miti laa. Okay. Ishee jala seenaa lakkoofsa fudhadhaa dubbisaa isheenii. Amma moo kunniin ijaabota. Shiita. Yaaba warra Harargeetti uffata malee shiita warra Arsiin uffatu warra Harargee laalladha. Janniitii ulfaatti uffatan bara. Wallaahi bakka yeroon jijjiiran. Dubartii ulfaatti godhataa jiraan. Warra Harargee garuu uffatee qaaman. Kun akkana laala. Bifoota hedduudhaan jira. Ani banagarachi la yeroo du'aa jiru jilbaaba shumarraan talabadha la kiree hedduun talabadha. Tayyiba maal jetta? Lakkoofsa eessa jirtaa miti bar lakkoofsa ishii deemaa dubbisaa ijoollee. Ani kanan jiru biyyan jira. Kun akkasitti walirraani. Dammoo jilbaabotti hundi isaayyuu niqaaba qaba jechuudha. Suudii ni ergama suudiillee. Suudii ammoo deemaa fotaa hin Warri suudiidhaa garuu suudii baasaa jirti. Kun niqaaba qaba. Mee niqaaba isaa kunulla. Ishee dubbisaa laa ana miti. Duubaa illee baasaa jirti wallaahi. Ana miti ishee dubbisaa. Dubai gizee lama moo sadiin fudhadhe saa? Sanuu al tokko habbaa 30 wayi gizee tokko habbaa 50 wayi saa? Laa tunumtuu yoo habbaa 30 wayi fudhadhe saa? Kunnilla fustaan. Yaani ka jilbaabate yoo barbaadan gubbaarran itti godhachuu ni dandeetta. Gubbaan saadiidha. Itoophiyaa keessa wallaahi Itoophiyaa keessa hanga Adaamaa yoo dhaqxanii fudhattani malee taanee achitti hin danda'amu. Adaamaa achi kan namni itti fudha. Adaamaa Addis Ababaa. Namooti kunneen. Shaashamannee eenyutu ergata ibaa? Ana yootiin shufeera naa gootee shaashamanneen qabdanii? Okay, shaashamanneen ni jira eeda ibaa. Yaa madaan. Ana raabar makiina fi intini waardiyaa naa godhiitu ana sii geessa jechaan hin jiraa ibar. Shaashamannee moo? Mana kunelle? Hello, assalamualaikum. Abu Islam में मुझे ऐसा नहीं कि नावल फिल्म ना काफी जो नावल फिल्म है जिनका ला Assalamualaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह क्या कलम है रकाशीन वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह या हादा फो कमी Nage fayyada. Eessatti argame hijaabni kun ifeannu kun? ati eessa jirta biyya tam jirta Finfinneedhaan jira. aya Finfinnee ishee keessan dubbisime Muslaamin hanga Adaamatti nufa Muslima shakama. si harkadha. Viidiyoo isheetirra lakkoobsi isheen jira. Sigala. Biyya kanaa miti jechuudha. Itoophiyaa miti garuu Itoophiyaatti ni argama Laala malee. qawmu islaam hedduun laala jala seeneetiin laala. Itoophiyaa miti. Qawmu islaam hedduun laala garuu ammoo eessatti akka argamutu
Ammas jiran see Sumayyaan as jirte jee. Maarri ati Addis Ababaa jirta miti Addis Ababaa fudhadhu haa. Finfinnee fudhadhu asii achitti ergama. Yaani Kaayiroodhaa gara Itoophiyaatti ergama. Ayyee. Guyyaa meeqa keessan naa dhufa? I don't know kaan hin beeku ishee haasofsiisi lakkoofsa ishee fudhadhu too. Akka xalabaa baay'inaatiin baafti waan ta'eef jecha ishee haasofsiisan hin beeku. Anillee biyyan jira akkuma keessan ijoollee bar xalabachaan jira. Ayyee taate inshaallah. Teedha sin barbaadanii viidiyoo ishee irra screenshot godhaa ta'u itti ergaa WhatsApp irratti jechuudha. Warri Suudii ijoollee Suudiidhaa fudhachuudhaaf garee keessatti gurmaanii jiranii warri Dubaay illee akkasumatti guruppii qaban gurmaanii haala jechuudha xalabatanii. Isaanitti sinaamaktu WhatsApp irra dubbisaa. Hamdi wandimme akkam fayyaa keetii obboleessa kee. Bye bye.